Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun chaanaalii Liban Maccaatii. Amma herreega kutaa 6ffaa boqonnaa tokko hiramummaa lakkoofsota hundaa jedhu irratti viidiyoo hojjetamedha. Kana keessattis immoo lakkoofsota guutuu fi mangoo akka ka'umsaatti kan ilaallu ta'a. Kan biraa seerota hiramummaa kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fi 9 fi 10 ilaallee sana booda immoo gilgaala keessa deebii kitaabarraa kan hojjennu ta'a. Amma dhumaatti nu hordofa. Jalqaba irratti waa'ee lakkoofsota hundaa yoo kaasne lakkoofsi hundaa lakkoofsota 0 irraa jalqabanii 1, 2, 3 jecha itti fufanidha. Hiramummaa jechuun immoo lakkoofsi tokko lakkoofsa biraadhaaf hiramuusaa akkaataa ittiin ilaalludha jechuudha. Lakkoofsa guutuu kan jedhu jalqaba yommuu ilaallu lakkoofsota hundaa keessatti lakkoofsa guutuu warreen jedhamanii lakkoofsota haftee malee lamaaf hiramuu danda'anidha jechuudha. Lamaaf hiramuu danda'anidha. Isaanis kan biraa lakkoofsa guutuu yeroo jennu dhumni isaanii yookaan immoo manni tokko lakkoofsi tokko dhumni isaa jechuudha 0 yookaan 2, 4, 6, 8 yoo ta'e isaan kun lamaaf warra hiramanidha jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kamiyyuu dhumni isaa 0 yoo ta'e 2 yoo ta'e 4 yoo ta'e 6 yoo ta'e lakkoofsi kun 2 fi 8 yoo ta'e lamaaf hiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa jijjiiramaatiin yoo keenye immoo lakkoofsa hundaa kamiifiyyuu jechuudha. Maan lakkoofsa hundaa yoo ta'e lamamaadhaan lakkoofsi taa'uu danda'u kamiyyuu lakkoofsa guutuudha. Fakkeenyaaf 10 yoo ilaalle bifa lamamaatiin taa'uu danda'a. Kana jechuun 2 baay'isuu 5 maan 5 yoo ta'e 2 baay'isuu 5 10 jechuudha. Bifa kanaan taa'uu waan danda'uuf 2 baay'isuu 5 taa'uu waan danda'uuf lakkoofsi kun lakkoofsa guutuudha jechuudha. Kan biraa lakkoofsa mangoodha. Lakkoofsa mangoo yeroo ilaallu faallaa kanaati jechuudha. Lakkoofsa mangoo jechuun haftee malee lamaaf hiramuu kan hin dandeenye jechuudha. Kanas immoo warreen lakkoofsa manni tokko isaanii 3 ta'e tokko jalqabne 1, 3, 5, 7, 9 warra ta'e jechuudha. Manni tokko isaanii kana yoo ta'e yookaan immoo bifa jijjiiramaatiin lamamaa ida'uu tokkootiin yoo taa'uu danda'e lakkoofsi sun lakkoofsa maali jennaani? Lakkoofsa mangoo jennaani jechuudha. Lakkoofsa mangoo fakkeenya fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 9 kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf 11 kaa'uu dandeenya. 13 kaa'uu dandeenya. 15 kaa'uu dandeenya. Warreen kun dhumni isaanii yookaan immoo manni tokko isaanii lamaaf warra hin hiramnedha jechuudha. Kanaaf warreen kana lakkoofsa mangoo jenneetu waamna jechuudha. Kan biraa waa'ee hiramummaa irratti fakkeenyaaf A fi B'n lakkoofsa hundaa yoo ta'anii akkasumas immoo B'n 0 irraa adda yoo ta'e A'n hiramaa B yoo ta'e B'n immoo hirmaataa A ta'a jechuudha. Hirmaataa A ta'a jechuudha. Kana jechuun A'n yeroo hiramu A'n B'dhaan hiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoo kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. B'n hirmaataa A'ti jechuu yookaan qoodaa A'ti jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qoodaa miti yookaan immoo hiramaa miti jechuu barbaanne immoo B'n hiramaa miti A jechuu dandeenya jechuudha. Mallattoo kanaan kaa'uu kan dandeenyudha jechuudha. Akkasumas immoo kana yeroo hundaan B'n hirmaataa A yoo ta'u bifa xaan lakkoofsa hundaa yoo ta'e B baay'isuu xaa yookaan immoo baaxaa walqixa A yoo ta'e yookaan immoo lakkoofsa tokko lakkoofsa hundaa wayiitiin baay'ate A nuuf kennuu qaba jechuudha. B'n hirmaataa A jechuudhaaf. Fakkeenya yoo fudhannee fakkeenyaaf 3 haa fudhannu. 3 hirmaataa 21ti. Kana jechuun 3 lakkoofsa wayiitiin baay'ate meeqa nuu kennuu qaba? 21 nuu kennuu qaba. Kanaaf 3 baay'isuu lakkoofsa wayii yookaan xaa haa jennuuni walqixa 21 ta'a jechuudha. Kanas immoo jala 3 jennee xaan meeqadha? 21 jala 3 7 jechuudha.
Kanaaf 3 torbaan baay'ate 21 nuu kenna. Kanaaf baan maalidha? Hirmaata aati yookaan immoo 3 hirmaata 21ti yookaan 21 baay'ata 3ti. Baay'ataa fi hirmaata haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa amma gara seerota hiramummaatti haa ceenu. Seerota hiramummaa. Seerota hiramummaa keessatti wanti nuti ilaaluu qabnu lakkoofsi guddaa tokko osoo nutti kenname lakkoofsi kun lakkoofsa kanaaf hin hiramaa jennee adda baafachuudhaaf dirqama lakkoofsicha hiruu hin qabnu jechuudha. Seerota hordofnutu jira jechuudha. Isaaniin ilaalla. Kan lama jenne lakkoofsi guutuu kamiyyuu lamaaf hin hiramaa. Kanaaf lakkoofsa guutuu ta'uusaa qofa ilaaluu qabna jechuudha. Kanaaf lakkoofsi tokko manni tokko yookaan immoo diijitiin dhumaansaa lamaaf hin hirama yoo ta'e lakkoofsi tokko lamaaf hin hirama jechuudha. Kanaaf seerri hiramummaa lama akkamittiin ilaaluu dandeenya? Lakkoofsichi manni tokkosa fakkeenyaaf 2154 yoo ta'e manni tokkosaa meeqadha? 4dha. Kanaaf 4 immoo meeqaaf hin hirama? Lamaaf hin hirama jechuudha. Kan lakkoofsota dura kaasne jechuudha. 0 yoo ta'e, 2 yoo ta'e, 4 yoo ta'e, kan biraa 6 yoo ta'e, 8 yoo ta'e lakkoofsonni kun lamaaf warra hiramanidha jechuudha. Kanaaf seera hiramummaa lama haala kanaan ilaaluu dandeenya. Kan biraa seera hiramummaa 3. Seerri hiramummaa 3 lakkoofsonni nuuf kennaman sun ida'amni isaanii 3f yoo hirame lakkoofsichi 3f ni hiramaa jenna. Ida'amni lakkoofsota nuuf kenname suni yoo 3f hirame lakkoofsi sun 3f ni hiramaa jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannu lakkoofsa 27 5 kun meeqadha? Tokko yoo fudhanne lakkoofsi kun ida'amni isaa 2 ida'uu 7 ida'uu 5 ida'uu tokkooti. Kun meeqa ta'a? 9 ida'uu 5 14 irratti tokko 15 jechuudha. 15 3f ni hiramaa jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 3f ni hiramaa jenna. Inni kan biraa 4dha. 4 seerri hiramummaa 4 lakkoofsonni dhumaa diijitiiwwan dhumarra jiran 4f yoo hiramanidha. Yookaan immoo diijitiiwwan lamaan dhumarra jiran yookaan immoo fakkeenyaaf 256 yoo ta'e 56 4f ni hirama moo hin hiramu kan jedhu adda baafanneetu. Kanaaf 56 hiruu 4 jechuudha. Lamaan inni ilaalu 28 lamaan ammas 14 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 4f ni hirama jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Seerri hiramummaa lakkoofsa 5 kun salphaadha. Inni dhumni isaa yookaan immoo lakkoofsi mana tokkoosaa yoo 0 fi 5 ta'edha jechuudha. Yoo 0 fi 5 ta'e lakkoofsi kun 5f ni hirama jennee kaa'uu dandeenya. Lakkoofsa kamiyyuu ta'uu danda'a. Dhumni isaa 45 ta'uu danda'a, 95 ta'uu danda'a, 100 ta'uu danda'a. Kanaaf lakkoofsonni dhumni isaanii 0 yookaan 5 ta'ee maal ta'uu danda'u? Isaan 5f warra hiramanidha jechuudha. Kan 6 isa kana dura ilaallee seera lama fayyadamna jechuudha asirratti. Seera hiramummaa 2 akkasumas seera hiramummaa 3 fayyadamna jechuudha. Kanneen lamaan fayyadamne 2fis 3fis yoo hirama ta'e lakkoofsichi 6f hiramuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 252 yoo fudhanne lakkoofsi kun 2f ni hirama jennee na ilaallu dhumni isaa 2dha. Kanaaf maalidha? Ni hirama. 2f ni hirama. Akkasumas immoo 3f hiramuu isaa inni ilaallu ida'ama lakkoofsota kana ilaalla. 2 ida'uu 5 ida'uu 2 jechuudha. Meeqa ta'a? 9 ta'a. 9 3f 3. Kanaaf 3fis ni hirama jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 6f hiramuu danda'a jechuudha. Amma immoo kan hiramummaa kan lakkoofsa 7 ilaalla. Kan lakkoofsa 7
lakkoofsichi manni tokkosaa yoo shaniin baay'ate ida'uu lakkoofsa haftee isaatii irratti daanee yoo lakkoofsi sun torbaaf hirame lakkoofsi sun torbaaf hiramuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko haa fudhannu 91. 91 naa fudhannu manni tokkosaa meeqadha? Tokkodha. Kanaaf maal goona jechuudha? 9 lakkoofsa tokkoon alatti mana tokkoon alatti jiru ida'uu jenneetu sana booda tokko baay'isu meeqa jenna? 5 jenna. Meeqa ta'a? 9 ida'uu 9 ida'uu meeqa ta'a? 5 ta'a. Meeqadha? 14. 14 torbaaf hin hiramaa? Eeyyin. Kanaaf meeqadha? Kanaaf 91 hirama meeqaati? Hirama torbaati jechuudha. Hirama torbaati. Lakkoofsa kaanis fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf 71 512 haa fudhannu. Lakkoofsi kun torbaaf hin hiramamu hin hirama kan jedhu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa kana lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha. Kanaaf siistama kana fayyadamnee beekuu yoo barbaanne maal goona? 71 5 tokko jenneetu 2 qabna asii dhumarratti mana tokko ida'uu jenneetu 2 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 7151 ida'uu 10. Sana booda maal goona? Itti daana. Meeqa ta'a? 7161 ta'a. Ammas in ilaalla jechuudha. Kun torbaaf hiramuusaa ammas deebinee ammas ilaalla. Maal goona? 7160 isa jedhu kana 716 fudhannee ida'uu jenneetu tokko baay'isu 5 jenna jechuudha. Sana booda maal goona? 716 ida'uu 5 meeqa ta'a? 721 ta'a. Sana booda lakkoofsa kana ammas torbaaf hiramuusaa beekuu barbaanne lakkoofsa guddaa waan ta'eef ammas itti adeemna jechuudha. Maal goona? 72 ida'uu tokko baay'isu 5 meeqa ta'a? 72 ida'uu 5. Kanaaf lakkoofsi kun meeqa ta'a ida'amni isaa? 77. Kanaaf 77 torbaaf akka hiramu ni beekna. Kanaaf lakkoofsi kun torbaaf kan hiramudha jechuudha. Yoo barbaannes immoo itti fufnee deemuu dandeenya garuu kana waan beeknuuf dhiisuu dandeenya jechuudha. Yoo itti deemnes torba ida'uu torba baay'isuu 5 jenna. Meeqa ta'a? Torba ida'uu 35 meeqa ta'a? 42. 42s torbaaf ni hirama. Yoo ammas barbaanne itti adeemuu dandeenya. 4 ida'uu 2 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 4 ida'uu torba baay'isuu 2 2 baay'isuu 5 10 14 ta'a jechuudha. Kanaaf 14 torbaaf ni hirama jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan mana torbaa yookaan immoo seera hiramummaa torbaa haala kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu lakkoofsa 8dha. 8tiif hiramummaa isaa beekuudhaaf lakkoofsota diijitii dhumaa 3 yoo 8tiif hiramu ta'e lakkoofsi sun 8tiif hin hirama jechuudha. Fakkeenyaaf 192 128 yookaan immoo 192 fi 128 yoo ta'e lakkoofsa kanaaf lakkoofsi kun 8tiif ni hirama kan jedhu beekuudhaaf lakkoofsota diijitii dhumaa 3 kana fudhachuu dandeenya. Kanaaf 128 8tiif ni hirama kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Hiraa deemnee 2f irree 64 akkasitti ammas 2f 32 ammas 2f 16 ammas 2f 8 akkasittiin deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 8tiif hiramuusaa haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Warra kaanis haala kanaan ilaaluu dandeenya. Kanaaf lakkoofsa kana 8tiif irree ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf 12 8tiif tokko yeroo 8 meeqa ta'a? 4 8 asii buufanna 48 8tiif meeqa ta'a? 6 jechuudha. Kanaaf 16 ta'a jechuudha. Haftee malee 8tiif hiramuu danda'a jechuudha. Kan biraa 9dha. 9 akkuma 3 ida'ama lakkoofsota sanaa ilaalla jechuudha. Ida'ama lakkoofsota sanaa ilaallee yoo 9liif hirama ta'e meeqadha maal ta'a? 9liif kan hiramu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf
84 sadii kana yoo ilaalle ida'ama lakkoofsota kanaa yoo ilaalle 8 ida'uu 4 ida'uu 3 yoo ilaalle kun 12 irratti 6 18 immoo 9f waan hiramuuf lakkoofsi kun 9f ni hirama jechuudha. Kan 10 yoo ilaalle kan seera 10 baay'ee salphaadha. Lakkoofsi mana tokkoo isaa 0 yoo ta'e lakkoofsi sun 10f ni hirama jechuudha. Fakkeenyaaf 10 ilaaluu dandeenya, 20 ilaaluu dandeenya, 30, 500, 5,000, 2,540 yoo ilaalle warreen kun 10f ni hiramu jechuudha. Maaliif dhumni isaanii 0 waan ta'eef 10f ni hiramu jechuudha. Kanaaf seera lakkoofsota kanneen haala kanaan ilaaluu dandeenya. Amma immoo Gilgaala keessa deebii ilaalla jechuudha. Egaa amma immoo gara Gilgaala keessa deebii kanatti yookaan Gilgaala kanatti deebina. Gilgaala kana keessatti gaaffii jalqabaa irratti hiramummaa lakkoofsota kanaa kan nu gaafachaa jirudha. Lakkoofsonni armaan gadii 2f 3f 5f ni hiramu jedha. Yoo ilaalle 14tu nuu kenname 14 2f ni hirama 7 ta'a. Maaliif 4 2f waan hiramuuf 3dhaaf tokko ida'uu 4 meeqa 5 immoo 3f ni hiramu jechuudha. Kan biraa 5fis ni hiramu. Maaliif 5f kan hiramu dhumni isaa 0 yookaan 5 yoo ta'edha jechuudha. 25 2f ni hiramu. 3f 2 ida'uu 5 meeqa 7 3f ni hiramu. 5f ni hirama dhumni isaa 5 waan ta'eef jechuudha. Kan biraa caan 12,568 dha. 2f 8 dhuma isaa waan ta'eef 2f ni hirama. 3f immoo tokko ida'uu 2 ida'uu 5 ida'uu 6 ida'uu 8 jechuudha. Tokko ida'uu 2 3 ida'uu 5 meeqadha 8 ida'uu 6 ida'uu 8 8 ida'uu 8 16 ida'uu 6 meeqadha 22 jechuudha. 22 immoo meeqaaf hin hiramu 3f hin hiramu jechuudha. Kanaaf 3dhaaf hin hiramu jechuudha. Kan biraa 5f ni hirama kan jedhu 5f ni hiramu sababni isaa lakkoofsi dijitiin dhumaa isaa kun 8 waan ta'eef 0s 5s waan hin taaneef jechuudha. Kaanis akkasumatti hojjechuu dandeenya. Hiramummaa gaaffii lammaffaatti innaa darbinu hiramummaa kan gaaffii lammaffaa kan lakkoofsa 4 jechuudha. Akkuma dura ilaalle lakkoofsa 4f hiramuu isaa kan ilaallu dijitoota lamaan dhumarra jiran 4f yoo hiramuu danda'an. Fakkeenyaaf irratti 824 jedha. Kanaaf dijitoonni dhuma lamaan eenyudha 24. 24 4f ni hirama jennee ilaaluudha jechuudha. Eeyyee ni hirama. Kanaaf maalidha lakkoofsi kun 4f ni hirama jechuudha. Kanaaf 6 ta'a 24 4f kanaaf 4f ni hirama jechuudha. Daarrasa jiru yoo ilaalle nugaa sana booda gaaffii itti aanutti darbina 94 85 6 72. Amma gaaffii kanarratti 4f hiramuu isaa ilaaluudhaaf akkuma dura jenne dijitoota dhumaa lamaan ilaalla jechuudha. Meeqadha isaanii 72 jechuudha. 72 4f ni hirama. Lamaan meeqa ta'a 36 ammas 2 18. Kanaaf 4f waan hiramuuf lakkoofsi kunis 4f ni hirama jechuudha. Gaaffii sadaffaatti innaa darbinu 8f hiramuu isaanii ilaali jedha. Kanaaf irratti yeroo ilaallu 33 5 86 dha. Kanaaf seera hiramummaa lakkoofsa 8 yeroo ilaalletti dijitoota dhumaa sadan yoo 8f hiraman lakkoofsi sun 8f ni hirama jenneerra. Kanaaf haa hirru 586 hiruu 8 jechuudha. Kanaaf 5 hin ta'u 58 8f meeqa ta'a 7 ta'a 7 baay'isuu 8 56 2 ta'a 2 irratti
asii ja'a liqeeffannaa. Kanaaf 26 jechuudha. 26 saddeetiif meeqa ta'a? 3 3 yeroo 8 24 2. Kanaaf haftee 2 qabna jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 8tiif hin hiramuu jenna. Fakkeenya biraas yoo fudhanne fakkeenya baarra jiru inni immoo 85 1 6 9 6. Kanaaf lakkoofsonni diijitiin sadan dhumarra jiran 696 dha. 696 hiruu meeqaati? 8. Kanaaf 69 hiruu 8 meeqa ta'a? 8. 8 baay'isu 8 64. 64 inni hir'isnu asirraa 5. 56 6 asirraa naa liqeeffannu jechuudha. 56 8tiif 7. Kanaaf 7 baay'isu 8 56. Kanaaf hafteensaa 0 dha jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kun 8tiif ni hirama jechuudha. Kan itti aanu gaaffiin arfaffaa 6 hiramuu isaanii ilaaluudha. Irratti 45 96 lama nu kenname. Lakkoofsi kun hiramuu isaa beekuudhaaf seera hiramuu 2 fi 3 fayyadamna jechuudha. 2 fi 3 yoo hiramate lakkoofsi kun 6fis ni hirama jechuudha. Kanaaf 2 fi hiramuu isaa naa ilaallu lakkoofsa dhumaa isaa ilaalla. 2tu jira. 2 immoo 2f ni hirama. Kanaaf lakkoofsi kun 2f ni hirama. 3 hiramuu ilaaluudhaaf immoo walitti daana jechuudha. 4 ida'uu 5 ida'uu 9 ida'uu 6 ida'uu 2 jechuudha. Kanaaf 2 2 walitti ida'an. Kun meeqa ta'a? 9. Kun meeqa ta'a? 15. Kuni meeqadha? 2. Kanaaf kanas itti daanu meeqa ta'a kuni? 16 ida'uu 2 meeqa ta'a? 18. 18 3f meeqa ta'a? 6. Kanaaf 18 3f waan hiramuuf 3fis 2fis ni hirama. Lakkoofsi kun kanaaf maalidha? 6fis ni hirama jechuudha. Lamaafuu waan hirameef jechuudha. Kaanis akkasittiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaaffii shanaffaatti naa darbinu immoo lakkoofsonni armaan gadii 9f ni hiramu jedha. 9f hiramuu isaanii kana dura akkuma ilaalle ida'amni lakkoofsa sanaa yoo 9f in hirama ta'e lakkoofsi sun 9f in hirama jechuudha. Akka fakkeenyaaf daha fudhannu akkasumattiin ilaallu garuu ishii 909 dha. Ida'ama lakkoofsa kana yoo ilaalle 9 ida'uu 0 ida'uu 9 dha. 9 ida'uu 9 meeqa ta'a? 18. 18 meeqaaf ni hirama? 9f ni hirama jechuudha. Kan biraa daarratti yoo isa jiru yoo ilaalle 84 6 9 1 2 3. Amma isaan kana walitti daanu 2 2 yoo walitti daanu akkam ta'a? Kun meeqa ta'a? 12 ta'a ida'uu. Kun meeqadha? 15 ida'uu. Kun meeqa ta'a? 15. Kanaaf 15f 15 meeqa ta'a? 30. Kanaaf 12 ida'uu 30 meeqa ta'a? 42. Kanaaf 42 meeqaaf hiramuu danda'a? 9f hiramuu danda'a jenneetu gaafanna jechuudha. Kanaaf kun immoo 9f in hiramu jechuudha. Kanaaf lakkoofsi kunis 9f in hiramu. Inni itti aanu 10f hiramuu isaa nu gaafata jechuudha. Gaaffiin lakkoofsa 6ffaa. Irratti akkuma jiru seera hiramummaa lakkoofsa 10 akkuma ilaalle lakkoofsichi 0 fi 0 yoo qabaate dhumarratti 10f ni hirama jenneera. Kanaaf dhumarratti 0 kan qaban a fi d qofadha. Isaan kaan hin qaban kanaaf hin hiraman jechuudha. Kan biraa gaaffiin itti aanu lakkoofsa 7ffaa mee baay'inni barattoota kutaa 9 mana barumsa waldaa misooma Oromiyaa bultii addaa tokko ta'e 384 haa jennu jedha. Baay'ina barattootaa walqixa ta'een toora 6 hiriiruu danda'u jedha. Kana jechuun 6 hiramuu danda'aadha gaaffiinsaa. 6 hiramuu isaa immoo akkuma dura jenne 2 fi 3 hiramuu isaa ilaalla. Kanaaf 2f hiramuu isaa 4 ilaalla. 4 2f ni hirama. Kanaaf 2f ni hirama jechuudha. Kan biraa 3 hiramuu isaa ilaaluudhaaf ida'ama isaa ilaalla. 3 ida'uu 8 ida'uu 4 jechuudha. Kanaaf 12 ida'uu 3 meeqa ta'a? 15. Kanaaf 15 3f ni hirama. Kanaaf ni danda'u jechuudha. Toora 6 walqixaan hiriiruu ni danda'u. 5f hin danda'an. Caarrasa jiru jechuudha. 9f
hin danda'an. Sababni isaa ida'amni isaa 15 9 hin hiramu. 3dhaan ni danda'u. 15 3f waan hiramuuf jechuudha. Kaanis immoo akkasumatti hojjechuu dandeenya. Isaan kunis 6 hiramuu isaa akkasumatti ilaaluu dandeenya. Yoo lakkoofsi 62 bakka duwwaa tokko haftee malee 3f hiramate lakkoofsi abbaa dijitii tokko iddoo dijitii hir'atee galuu danda'u meeqadha jedha. Lakkoofsi kun 3f kan hiramudha jedha. Lakkoofsi bakka kana galee hima kana dhugaa taasisu maalidha jedha. Kanaaf ida'amni isaa 3f hiramuu qaba. Kanaaf 6 ida'uu 2 bakka kana yaa goonu lakkoofsa kana jechuudha. Ida'uu tokko walqixa meeqa 3f hiramuu qaba jechuudha. 3f hiramuu qaba. Kanaaf lakkoofsa tokko qofaa osoo hin taane lakkoofsa baay'ee argachuu dandeenya. Meeqadha kuni? 6 ida'uu 2 meeqadha? 8 ida'uu yaa ida'uu tokko walqixa 3 ta'a. Kanaaf 8 ida'uu tokko meeqa? 9 ida'uu yaa walqixa 3 ta'a. Kanaaf bifa 3 xaatiin yoo taa'uu danda'e lakkoofsi kamiyyuu kana keessa galee hima kana dhugaa taasisuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 0 fudhannu. 0 fudhanne yaan 0 ta'uu danda'a. Sababni isaa 3f hiramuu danda'a waan ta'eef. 0 ida'uu 9 ida'uu 0 meeqa ta'a? 9. 9 immoo 3dhaan taa'uu danda'a. Kan biraa fakkeenyaaf 3s kaa'uu dandeenya. Yaa ida'uu 3 meeqa ta'a? 9 ida'uu 3 12. 12 3f hiramuu danda'a. 6s kaa'uu dandeenya. 9 illee kaa'uu dandeenya. Kanaaf bakka kana 0n galuu danda'a, 3n galuu danda'a, 6n galuu danda'a, 9 galuu danda'a. Kanaaf deebii baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Galatooma.